Shipping tabaas yoo viidiyoo kanaan akkaataa koodiidhaan ittiin ayitu sitti agarsiisa. Erga AdSense seentee booda as bira seenuudhaan bakka ads jettu tana tuuyitaa ads ka jedhu kana keessa fakkeenyaaf koopii as biratti waan sadii jira by ad unit ka jettu tana tuuyita ka gubbaarra jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunniin uumamaniiranii takka jechuudha. Yoo hin uumamne immoo yoo feete display ads in article ads jedha. In article ads inni akkamii akka ta'e asirratti si agarsiisa inni achi yoo haaraa ta'e jechuudha asirratti galchitaa fi then in feed ads yoo uumuu barbaanne jechuudha yookaan as bira kenna yookaan fakkeenyaaf kanarratti asiin seenne koodii uumuudhaaf already uumamee jiran fakkaataa kan kee ka nutrishopii kun haaraa waan ta'eef achi fakkeenyaaf eboro.com jedhee achi asiin in display ads no koodii haaraa uumuudhaaf asitti eegaan jechuudha. Feed jechuun koodii ads koodii keessa akka nu feed irratti yookaan homepage ta'uu danda'a waa irratti koodii seenu galchuudhaaf jechuudha. Amma fakkeenyaaf asiin create godhaa jira asiin eegna dan yaw scan godhaa jira jechuudha. Yaw yoo ka uume yoo kan uumne immoo yaw customiidhaan create gochuu dandeenya akkaataa isaa jechuudha. Asitti kunooti amma asiin nu fide fakkeenyaaf achi maal goona as biratti kun koodii akkana ads akkana uumuuf jechuudha nuti. Then achi next jennaani in feed ads irratti then kun nu seena achi add unit name takka uumna lammaffaa uumuun sin barbaachisu jechuudha. Asirratti then new feed ads jedhee amma ads asitti maqaa isaa asitti galchaa fi kana booda achi maal jedha jala deemee save and get code jedhaan kana booda maal godha feed ads yoo barbaade copy kanuma amma copy code snippet jedha jalqaba kana copy code snippet erga godhee booda finish jedhaani kana booda yoo koodii barbaade kun as biratti argitee koodii new feed ads ka jettu tana as bira deemee koodii isii tana tuqeetiin achi asiin akkana godheetiin no start osoo hin taane isii tana copy kaasuudha kana booda jechuudha. Takkitti yoo copy kaase jechuudha amma ads wanni isaa uumneera jechuudha. So itti aansuun maal inni ka deemnu wanni bira deemne jechuudha. Software classiin keessa deemne jechuudha. Si panel kennatti seenne yaw takkitti copy kaasnaan ni gaha then qo'ee dhiifama amma immoo si panelatti seenna achi si panel keessatti maali keessa seenna bakka software classiin keessa seenne koodii kana hundarrattu yaw takka kudhan irratti illee ta'uu danda'a. Ka uumaman irratti galchuu ni dandeenya. Amma lamaanuu takkitti qofa wanni irratti kenna search ads qofa ka'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkana naa dhufe ka uumaman jechuudha fakkeenyaaf. So asitti login godha jalqaba achi login naa godha gara eboro.com itti then gara noichi login naa godhu koodii kana customize gochuu danda'a fakkeenyaaf customize ta'uu danda'a yookaan immoo as bira seenne fakkeenyaaf as bira goonee ifama wanni irratti akaahu then as bira deemee customize godheetiin customizationiidhaan footerii irratti galche jechuudha. Jala irratti haaseenu jala wayya footerii irratti galche jechuudha beeksisa san jechuudha. Yookaan fakkeenyaaf beeksisni biraa amma fakkeenyaaf as biratti multiplex ads ka jedhu kun multiplex ads jechuun isii tana jechuudha. Multiplex ads already uumamee jira. Multiplex adsiin beeksisa akkanaati. I think wanni irratti illee uumamee jira yookaan kana fuutee fakkeenyaaf multiplex ads kana jechuudha. Yoo ka uumame yookaan uumamne atu akka reefu sanitti uumta copy kaastee achi wanni jala deemtee eborotti bakka websaayitoota keessa seentee achi customize goone customizeidha wayya haala salphaadhaan ka seenu. Asitti plugin tokko jira garuu koodiidhaan ka dafee nu galchu isaanillee fayyadamuu dandeenya. Plugin isaan si erga amma fakkeenyaaf kanaan yoo seeni customize godhee as biratti achi footerii jalatti koodii kana kennaaf jechuudha. Footerii jalatti jechuudha. Multiplex ads footer sirsi qammatu ni amrau yeroo hedduun jechuudha. Bakka hedduun hin galchinu jechuudha. Galee amma as keessa kana naa dhufa fakkeenyaaf software classiidhaan hojjetame hundisaa gubbaarratti home header footer jedha as bira deema then as biratti footer ka jettu tana weetii tuqu yaw when page layeriidhaan akkana naa fida achi bakka footeriiti kuni achiin booda as bira deeme ads san kun akkana naa fida argite then weetii asiin naa fidu as keessa gubbama alloo jedhaani achi as keessa seenee fakkeenyaaf
bakka kana ta'uu danda'a. As biratti maal godhaa ida'uu tana argite ida'uu xiqqoodhaan jirtu tana isii tana tuqaa ida'uu tana tuqee achi HTML asitti galchee jechuu custom HTML weetii jedhuun akkana naa fiddi. Then kunuuti custom HTML weetii naa dhufu akkana naa dhufe then content bakka jettu tanatti cinaa kanatti script code asitti galchaa fi then asitti okay dhiifama. Bakka title yoo feete immoo beeksisa jechuu dandeetta yoo akka silaa beeksisni jiraachuulee baatee bareedaadha gen beeksisa jedhee asitti kaa'aa fi fakkeenyaaf then achi moonni an godhu maal inni kun asitti HTML beeksisni sun seeneera then update jedhaan jechuu asitti achi HTML kun beeksisni kun yeroo maraa ni mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf as bira yoo deeme achi amma fixee jira fakkeenyaaf asii as bira deeme jalarratti mul'atti multiplex ads dhaan fayyadamuu ni dandeetta jechuu haala kanaan fakkeenyaaf yeroo bira deeme yoo deeme then yaw custom HTML dhaan galchee jira jechuudha koodiidhaan haala kanaan seenaa jechuu as biratti argite kuno haala kanaan taa'ee jira jechuu akkanatti taa'a jechuudha siigalee haala kanaan asiin taa'a jechuudha kunniin beeksisoota jechuudha kana fakkaata akkasitti hojjedha.